islaamummaa maqaa habajaa guddaa ka ummanni islaamaa sikkannee markaza keessatti nama meeqan itti barsiisaa turte arraan tanaati sheekha ustaaza jedhamtee itti waamamtu maqaa habajaa itti waamamtu kana dagattee sadarkaa jechoota namaa gaafa jechoota namaa fayyadamtu gaafa afaan namaa fayyadamtu namni tokko gaafa miidiyaa kanarratti yookaan lafatti namni akkas naan jee namaa tokko naan jee jettee ati saayizii fi qabattee deemtu waan mataa keetiin murteessitu irraa mayite ati fufuu yeroo koo qabda ifoollaan si barbaachisa maraata isaa maraata keessatti lakkaa'amta akkamitti yoo naan jetti siif ibsa fakkeenyaaf ani caalaan nama of danda'e amma fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti waan fedhe miidiyaa kiyya gubbatti murteessuu nama danda'u itis nama keessaan dhufee na dubbise waan fedhii kiyya ana nama deebisuu fi danda'u baqa kana achitti immoo amma fakkeenyaaf namni tokko ati waan akkana dalagu jirta amantiin tun sirraan bareeddu maal yoo naan jee an amantii islaamaa gadhiisuu maaltu fide amantii fi kana maaltu wal qabachiise walii gallee ustaaz Maamad Bayaan dheengadda gaafa gartee jechoota fayyadama ustaaz Maamad Bayaan amma dhugaa rabbii dubbannee ustaaz Maamad Bayaan rakkoo isaa gaafa madhi wanta nallee amma isarra duuduu sun ta'an ani naal wanti na aarsu koo jira wanti ta'an aarsu koo maali ustaaz Maamad Bayaan geeman taphattu maaliin taatu akkas hin jedhamu namni tokko gaafa rakkoo qabaate gaafa rakkoon dhufe rakkoo isaas rakkoo tana qabda aboo rakkoo ta'e tana sirreeffadhu jechuudha malee geeman taphattu akkas hin taatu akkanan taatu nuti sin beenu anuddu sin qabu maanna waan ta'e hayi deema maal jechuu geeman taphattu abbaan fedhe sirba dhageeffachuu mirga qaba kuni isaa jechuu isa kun amma isa narra sheekha waan inni naan jee nama budhomman fakkeenyaaf Maamad Bayaan wallaalaa jennaan Maamad Bayaan nama amantii xiqqeessuu yennaan himi ani immoo nama waan isa inni jeen bulu akkamitti yoona jette an nama baratee miti wallaalaadhaan wallaalaa tiktook irraati si galee nama baratee ilmi qomaa qabu dogongoruu danda'a dogongora isaasan itti himuu danda'uu qabdaa jechuudha dogongora warra agartee dogongora bakka tana dogongortee jirta Maamad Bayaan bakka kana kana sirreeffadhu jechuudha malee geema taphattu akkas hin taatu geema an nama tapsiisu takkitti biiftuu maaliin kun geema nama tapsiiftan geemni nama si taphachiisu nama biraati kana sports godhus giftara nama waa qabu nama gargaara nama waa qabu geema nama taphachiisa nama waa qabuutu wim nama godhaa jechuudha waligalee immoo Maamad Bayaan amma wanta kun siin jedha Maamad Bayaan amma sababa namni keessaa dhufee sagalee si qabeef namni sababa dhufee namni keessaa si arrabseef si gorseef wanti manzumaa kiristaanaa waa dhageeffachuu manzumaa maali dhageeffachuu karaan hunda oromootaa karaan hunda warra amantii musliimaa kan eeggaru walaa sheekii qeensiin karaa jannataa boode jedhanii karaa eenyu deemu beetanii karaa awwalmee musammaa hundi keessan karaa awwalee musammaati immoo boode oromoon guutuun karaa awwalee musammaa deemti maaliif beetanii namoota baay'ee gizee isaan amantii kana bar amantii nuti wallaalaan akka kiyyaa barnoota hin qabne dhageeffadha waa'ee amantii kanarratti amma fakkeenyaaf ani wallaalaan barnoota amantii raawwata kan qabne kuni amantii tiyya waan fedhe abbaan fedhe narra raawwate abbaan fedhe waan fedhe na godhe amantiin hin qoosu bara namoonni tokko amma rakkoo dhuunfaatiif waan agartee fi hojjechuu danda'uuf waan agarteetiin jecha namni je'eef amantii gadhiiseetiti nama kanaaf jechuun nama akkas naan jedhe namni yoo jechisin jedhe amantii gadhiifta yoo nama akkas hin jedhe amantii rakkoosta nama maqaan sheekaa nama maqaan jabaa nama maqaan dhageettii qabu namoota akkanaa kana faadha jira jechuudha laal anammoo wallaalaan kun mataan kiyya yoon dogongora qabaadhe abbaan fedhe naa rabsee abbaan fedhe waan fedhe godhe maaltu amantii waliif fidde tokko kanaa bara amantii maaltu waliif fidde ustaaz Maamad Bayaan dheengadda nama gorsaa ture ustaaz Maamad Bayaan dheengadda ustaaz Maamad Bayaan dogongora isaa tokkoffaa kanis himu dogongora tokkoffaa ni qabda nama ilmii barate taatee akkas ta'e asirra taa'e maal godhi jechuun iyyuu sirrii miti wallahi ismu dhugaa tabbi asirra jechoota namni waa ilmii qomaa qabu waa suuta deemutu gaariidha amma fakkeenyaaf ustaaz Maamad Bayaan nama jabaadha amma gaafa dhiyoon tan ammoo jimaarratti inni dubbatu goota keenya jagna keenya itti muddii ati nama qaree maaliidha amma immoo waan hin taane so kanaafi ustaaz Maamad Bayaan rakkoo yoo qabaate rakkoo isaatti himu rakkoo bakka kanaa rakkoo qabda bakka kanaa dogongortee jirta bakka kanaa sirraa eegamu waan akkana maa goota jettee gaafii ijaa ijatti gaafachuun sirraa eegamu yes
kana achitti immoo geema taphattu maaliin taatuun anamma geema faadha wal qabsiiftanii maama bayan xuuxan taanaan miira keessan galchina dhugaan isitti maal miira keessan galchina geema walitti hin fidina by the way bakka geema walitti hin fidina geema qabatee ni taphataa akka nama tokkotti taphateetti illee ni mo'ata hada huwa mama bayan habibi nisni mo'ata nisni taphata gixxim godhees taphata gixxim godhees ni mo'ata waliigallee guys gittim godhees ni mo'ata gittim godhees ni taphata geema wal qabsiisuu hin ta'in amma namni tokko fakkeenyaaf yeroo namni tokko waan tokko fedhe waan faallaa san akka amma namoonni keenya baay'ee maal fayyadamu beektani miidiyaa kanarratti gaafaati waan tokko nas dhuftu fakkeenyaaf waan mata kanaa ta'u gaafaati waan tokko nas dhuftu maal si godhanii waan san akkas hin taatu sin jedhan no akkas hin jedhamu anama caalaan fakkeenyaaf haajaan qaba haajaan nu baru yookaan sagantaa wayii yookaan waa wayiitu fuuldura kee jira sagantaan kun immoo waan isiniin adeemsifamu yookaan waan isinirraa eegamu yoo ta'e sagantaan san siin gaggeeffamtu maalin san siin taatu makiinaan san siin bitamtu akkas hin jedhamu rakkoon qaba aboo habiibi bakka tana barreessite bakka tana dongorte bakka tana akkas godhu jechuun dirqama keenya kuni haada afaan oromoo yaaqi kun yoo isinii gare isinii agalu dhugaan jaalattan dhugaan fudhattan maama bayaan immoo rakkoo gurguddoo qabda adeero arraamiti gaafa boonii yoo jigirtullee rakkoo gurguddoo qabda garuu rakkoo qabaatteedhaaf arra geema keetii wal qabsiifnee sin xu'inu nuti by the way geema keetii wal qabsiifnee sin xu'inu geema ni taphatta akka yaabaa taphatta haada huwa caala nure yaaqi khasitti mujru yaqul haada huwa caala nure taqul amma khasitti mujru sigalee nama geema nama qabsiisuun maal jedhe sin taayimu guys maal godhe sin taayimu urwara bisirti man kanaaf geemaan faa wal qabdanii ajandaa irra kaaftan yoonni ajandaa kaase yoonni rakkoo qabaate yoonni rakkoo godhate geemaan faadhaan hin tuqina ajandaa kaafadhaa irratti oofaa badii qabaate dhukkee irraa haasaa it is normal kana isin duran dhaabbannu jechuu garuu geema faan taphattu maal taatu maal hin taatu ይሄ አይነበረም በቃ የለበትም ይሄ አይኖርበትም ሆኒ እንተሳካው jechuudha waliigalee akkasitti hubachuu danda'utu sira jiraata balee namni keenya amma yeroo fakkeenyaaf namni tokko ammoo mama bayanii ani mama bayan kana isin amma ni jamtanii wallahi lazim meesota isin taayimu ustaz mama bayanii gaafa amma dhumaatan yeroo geema xixiqqaa wayii taphatu haasawa isaa miidiyaa haratti inni fayyadamu akka nama barateetti yoo laalu fakkeenyaaf akka mama bayan kun akka nama abbaa ilmiititti akka nama shari'aa islaamaatitti yeroo laalu jechuun haasawni amma fakkeenyaaf amma namoota yeroo geema faa taphatu asirra taa'ifaa jedha amma fakkeenyaaf viidiyoo takka FB irratti arkee maal jechoota fakkeenyaaf isarraan barbaachifne jechoota isarraan eeggamne faatu afaan isaati ba'a kuni dhugaadha garuu badii isaatti himuun bareedu arrabsuun ijoon taane maal jechuun ijoon taane gadi qabuun ijoon taane eenyu qabuun ijoon taane akka nama barate tokkotti itti himuun bareeda kasanirraaf immoo ati akkasii akkana jechaa immoo itti himuun hin ta'u kanaaf mama bayan dongoruu danda'a dongoruu danda'a yoonni dongore immoo dongora isaa itti himuu danda'u miidiyaa irratti lafarratti rakkoon qabu garuu bifa garteetiin kabajaatiin bifa gartee naamusa qabu bifa garteetiin ilma namaatiin itti himuun bareeda waliigalee moo ni galle haadha huwa shuq mama bayaan jechuun abbaa ajandaati namoonni keenya baay'een immoo waan isin garuu qabu tokkoon isin dhamaan ageeffadha yeroo namoonni amma booda ganaa jechuun sirraa dhageeffadha ijoollee musliimaa warreen hordofta warreen yeroo jirtan warreen mana dhageeffachuu jirtan yeroo namni tokko dogongoree dhufee amantii teenyaan sheeqa tahee qeensii tahee rakkoo dhuunfaa isaatiif amantii jijjiiradhe asirra haa ta'u naata libda abbaa fedhe maan taane dhugaan sitti maan walaa wallaalaa tahee walaa durriyyee walaa sheeqa walaa abalu gaafa tokkuma rakkoon isaa dhuunfaa dhufte waa'ee amantii irratti hin qoosu waa'ee amantiitiin dhufanii akka jechuun asirra teessaa jechuu abbaan kee boq tokkoon keessan gargaarsaa fi gooma fedhe irratti haa ta'u namootuma amantiidha fakkeenyaaf gizee rakkoon dhuunfaa dhufte bar waan biraatiin taphachuun ni jira waa maal jechuun ni jira waa maal godhuun ni jira gizee immoo wanti hin dhufte amantii akka waan amantii tanarraa yoo bahan amantii tana miidhanii akka waan amantii tana keessa yoo deeban amantii tanaaf khayrii qabanii akkasuma fillaayina amantiin ta'abbaati badii qabduu fi rakkoo qabduu fi arraba namaa dandeessu ofirraa deebisi dadhabdu dhiisii jalaa gali
Balee ani Yesus dhufeera ulaa dhadheera karaan jannataa karaa Yesus jedhe uummanni hundi ajaa'iba. Haayi boo akka waan akkam barbaaddansa aannan dhibaa bara. Yesus dhufeera haa awwalee musammaan nu yaame awwalee musammaa tuu qaba. Awwalee musammaa Oromoo Musliimaa lafarraa fixee jira. Namni guutuun dhaggeeffadhaa namni guutuun karaa awwalee musammaa qabatee kasaaru jira jechuudha. Karaa awwalee musammaa haa deengate awwalee musammaa duulaa turanii murtii guutoodha. Kunis amma dhufeeti akkas ta'ee na oolcheera guyyaa rakkoo na oolcheera dhiriin dhuruun dhiriin jechuun marii amma baay'inillee haa maal jechuudha yoo namni gizuma xiqqisho namni isin waraane yoo xiqquma isin arrabsan yoo xiqquma isin maal jedhan haruma amantiitiin maa dhuftan haa asirratti isin bofaa kiyu hudduu harree seen adeema kijibdoota namuma kijibu kanaan naan taaneen in kijibina nuti ijoolleen xixiqqoo barnoota amantii hin qabne muhayyimina asmarra yaatee afaan banaa oltuun iyyuu waan ni feete dhufte karaa amantii teenyaan hin qosnu nuti amma nutummaa mahayyimin isin agartan gadgaloon yookaan asirraa afaan isin bantu haa gizee hunda jibbinsa warra amma nu jibbuuf kan jaalatu jidduu asirratti teenyee isinitti haasaa ollu kun iyyuu amantii teenyaan hin qosnu abbaan fedhe nu arrabse abbaan fedhe dhiisee abbaan fedhe maal nu godhe abbaan fedhe dhabanuu hawwee amantii teenya takka maqaa hafneen beenu namoonni gurguddaan amantii barattanii fi namoonni gurguddaan maalii taatanii fi namoonni maal dhageetti qabdan amantii ittiin fiigina yoo barbaade deemu hudduu boolla qarree seenii bi abbaan feete ta'e maama bayaanii miti kan hin jechaa jiru hunduma namaa isaan wal qabatee jechuudha hunduma namaatti isin ibsuu jira malee walii gallee hin taphatin amantii teenya bakka allaqa hin taphatin amantiidhaan kijibina kideemtanii Yesus dhufeera Yesus na yaameera amantii musliimaa harma kanaa deemtaa jechuudha karaan kee. Wangeelli saame Allahumma salli jedhiiti deem karaa wangeela keetii mirga guutuu qabda jedhu abbaan fedhe isin karakkaru. So immoo maama bayaan rakkoo nama dhuunfaa keessaan arrabseef asirratti ol deemee sirba dibana sirba halaale shaashaa shambaa jedhi kuni waan namarraa eegamu miti kuni waan namni godhuu miti namni sheekaa namni dhiirti obsuu dandahuu waa hunda godhuu maal godhuu danda'u qabdi dhiirti hay asumarra deemtanii baqbaqee chaawaluu miti dubbiin waa hunda obsuu maal godhuu dhahaa cinii waa meeqa keessa dabara ilmiinidha xiqqashuma jecha namni anjeela kee fuuf jeetumaan tiktook irra dhufee fuuf no akka kun sirrii miti waan hin fakkaanne hin dalagina waan isin irraa eegamne hin dalagina rakkanne isin wajjin isin jala taa'uu hin dhiifnu isin dhageeffachuu hin dhiifnu riikardii keessan arguu hin dhiifnu follow warra qabachuu hin dhiifnu wal qabnu akkuma isin itti wajjin dubbannu dhabne jechuudha. Amma fa'aa mataa hidhatee maa bayan wangeela faarsuu hin marii bara. Mataa gittim boo maal jechuudha. Mataa gittim godhetti. Boo Khalid. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Kam jalan nagaa jirta? Fayyaa abbee? Nagaa qabdaami. Nagaan qaba. Maal yaada qabdaa? Ani beektaa kana ajaa'ibe an ustaas bayaan osoo hin taane inni mallaqaafillee taatuma fedheefillee ta'u inni yoo sammuun isallee sirrii hin taane namni kun nama sheekati. Nama hedduutu waa irraa barataa ture immoo warra achi keessa jiru achi ilaallu. Nama guddaadhaan ijoollee xiqqoo sammuu qabdennee namni illee jala yaa'u. Akka badoo fa'aa mallee obsaa fa'aa tokko fa'aa abbuu maqaa isaa hin beeku hedduu wallahi nama guddaadhaa wajjin taanii oggoo akkasii taasisan maaf gorsuu dadhaban. Warra akkasii sun maal yaadaniiti garuu. Ajandaa kana kan isaan faafuu warra karaara nama daba amma fakkeenyaaf hiriyaan tokko karaara si qabu hiriyaan tokko karaara si dabsu hiriyaan tokko karaara si darbu. Amma namni tokko gaafa garteetiin ati wajjin hiriyaa taatu waan badii daleetu kana waan hawaasni si arku kanarraa si dhorkuu osoo hin taane ibidda si oofus maqaan laatee gartuu ibidda seenii siin jedheemi. Si garee namoonni akkasii warroota akkasii amma san warri kabadhoo warri gastii taanii itti kolfaa sirbatti bananii fi ustaas dhageeffadhu jedhanii
maal godhan sanii warra gartee isa kana jajjabeessanii akka inni gartee islaamummaa namummaa irraa fagaatee namni guutuun qeeqee maal godhu ajandaa miidiyaa kana ta'uu fedhan. Warroonni akkasii hawwii akkasii qabanillee. Siigalee amma. Wallahi akkasin turre beeki salaanamma beeki gandummaafillee osoo hin jenne namoonni achirra jiranii sun nama ganda tokkooti nama isaatti illee xiqqoo aananii nama isallee gorsaniitiin achirraa gadi buusanii hin ta'u jedhanii keessanuu itti himuu danda'u qaban ture iyyuu silaawwan akkasiin ture warri badii guddaa qabu wallahi uummata sani. Ani maamma bayaanirra jara santu badii qaban jedha. Jarri akka badhoo jarri immoo fakkeenyaaf akka badhoo faanii beekaati jarri beekaa akkas godhan. Beekaa akkas godhan jarri ni beekan akkasaan beekaa akkan godhan. Garuu sirriin turre. Sirriin turre wallahi sirriin turre. Waliigallee. Sirriin qabu wallahi rabbiin isaa qajeelchu ammallee waa jechuu osoo hin taane kan namni godhan deen gorsutu irra bareedaadha nama tokko. Arrabni kunillee beeke qilletti nama oofaa. Of course yaa rabbiin isaa qajeelchu garuu maali beektaa namoonni keenya tokko tokkotu namoota keenya tokko tokkotu bakka waa'ee takka takka wal qaqqabsiisanii oofanii beektaa soo sensirrii miti namni dogongoruu danda'a anti dogongoruu danda'a dogongora isaatti himuu danda'udha malee haran taane oofuun sirrii miti. Isuma dhugaa rabbii fakkeenyaaf haran taane wal oofuun gaarii miti jechuudha. Waliigallee gaayis. Wallahi iddoo tokko nama rifachiisa beeki. Hedduulee namu. Josis. Akkasii bakka ajandaa kan ka'e itti fudhadhu ani gadi sirraa bu'aa ayyee jajjabaadhu. Tamam ayya haalli dabiibi. Akkasii tubadhaa mee akkasii tubachuun dirqama ta'a jechuudha. Thank you, bro. What? Wah, siapa kan dalagan jiru sa guys? Siapa kan dalagan jiru? Ish. Mante koy. Siapa kan dalagan jiru guys? Hah? Siapa kan dalagan jiru? Woi. Malam na didere. Kasi tiga tukuna didye. Woi. Akam teza? Okay. Magas tinaga tuku didere. Me kopeling ko da, me hundi kesa kopeling ko da. Gusto ko